fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii obboleessi keenya ka artistii kabajamaa fi jaalatamaa ka diimartuu onnee irraa galatoomfachuu barbaada. Kanatti aasuudhaan egaa ka hundi keessan akkuma dhaamsa wallee qabsoo Oromoo keessatti argitan Hacaaluudhaan dhaamsa dhaamee qeerroo Oromootiif waraana bilisummaa Oromootiif qarreedhaaf akkasumas hayyoottan kennaaf galata guddaa galchee jira. Galatoomii jennaani galata guddaa uummata Oromoo biraa qabda. Kanatti aansee wanni an dubbachuu barbaadu waa'ee dhimma ilmaan Oromoo wallotti duguggaan sanyii bifa qindaawaa ta'een mootummaan naannoo Amaaraatii fi mootummaan Abiyyi ilmaan Oromoo irratti labse jechuudha. Walloon jaarraa afur yookaan waggoota 400f diinan marfamee diina wajjin lolaa uummata halkanii guyyaa osoo rafni istaandi baay eegana dhufanii na balleessanii eegana dhufanii duguggan irra raawwatanii osoo jedhu hanga har'aa uummataas ga'e jechuudha. Obboloota keenya ka aadaa keenya qaban ka afaan keenya dubbatan kan naannoo diinaa keessatti fi mootummaa diinaa jala bulan uummanni Oromoo fi Oromiyaa biraa cal'isee laaluudha hin qabu jechuudha. Gaafa wallo cabe Oromoon caba. Gaafa wallo jiraate Oromoon ni jiraata. Oromoon cabsinaa fi cabsinu Oromoon dandeennaa fi hin dandeenyu kan isaan tireeningii itti godhan kan leenjii itti godhan kan tuttuqanii ilaalan Oromoo wallooti jechuudha. Uummanni Oromoo walloo seenaa warqituu irraa kaasaa seenaa Teediroos irraa kaasaati. Seenaa Atseewwochii keessattis uummata takka harka kennatee jilbiinfatee hin beekne hanga har'aatti jechuudha. Uummata of kabachiisee mataa ol qabatee diina keessa taa'aa diina jidduu taa'aa saba jiraachaa jiru uummata jiraachaa jiru. Uummanni walloo uummata Oromoo biraa galata guddaa qaba jechuudha. Waardiyyaa uummata Oromooti uummanni walloodhaa jechuudha. Waardiyyaa Oromiyaati uummanni Oromoo walloo. Waardiyyaa Finfinneeti uummanni Oromoo walloo. Duguggaan sanyii mootummaa Abiyyii fi mootummaa naannoo Amaaraatii waliin ta'uudhaan liyyuu hayli Amaaraa itti bobbaasanii uummata Oromoo walloo duguganii fixanii yoo ka danda'amu taate qe'eef qabeenya isaanii sanirraa buqqisanii maqaalee magaalota Oromootiin jiru naannoo san hunda takka takkaan maqaa Amaaraatti deebisanii uummata Amaaraa naannoo biraa fidanii naannoo san qubsiisuudha kaayoon jira. Kaayoon jira kaayoo qabdiillee godhuu barbaadan. Akka abdiilleen Sumaalee ilmaan Oromoodhaa naannoo Sumaalee keessaa buqqisee miiliyoonotaan fe'atti Oromoo walloo qe'eef qabeenya isaa handhuurri isaa irratti awwaalamteerraa buqqisanii gara Oromiyaatti fe'uudhaaf mootummaan Amaaraa mootummaa Abiyyi walii galee hojjechaa jira jechuudha. Jalqaba mootummaan naannoo Amaaraa lola kana gaggeessuun duratti hayyama Abiyyi irraa fudhate jechuudha. Mootummaa federaalaa irraa hayyamni kennameefi hayyama mootummaa federaalaa irraa fudhatee lolli irratti banama. Maqaa Shanee jedhuun, maqaa Abaa'oo jedhuun, maqaa Woboo jedhuun kijibatti maxxansuudhaan Abaa'oo sin keessa jira jechuudhaan raayyaa ittisa biyyaadhaa itti bobbaasee liyyuu hayyii wajjin milishaa wajjin humna sadii ka qindaa'e gurguddaa uummata Oromoo obboloota keenya qaali irratti lolli hamaan bifa qindaawaa ta'een banamee jira. Obbidiyoo silaa warra garaati warra garaa guddatu warra dantaa hin qabne Abiyyilleen yoo ka ta'u taate dantaa walloo dantaa Oromummaa dantaa Oromiyaa dantaa isaatii miti. Dantaan isaa paarkii Andinet paarkii qofti irraan tuqamin hayyama Abiyyi irraa fudhataniiti kan rafan raayyaa qobboo dhaqanii lafa Tigraay guuratan lafa Oromootii garuu haa guuratan hayyama Abiyyi irraa fudhataniiti. Abiyyi lafa san gadhiisaa hin gadhiisu dhumatee jira. Walqaayitillee lafa seeraan alaa naannoo Tigraay keessa seenanii guuratan milishaa isaanii bulchiinsa isaanii caasaa isaanii diriirsanii caasaa kan diiganii alaabaa kan eenyummaa kan naannoo sanii balleessanii uummata duguggaa sanyii irra raawwachaa akkuma Tigraay cafacafaa jiranitti uummata Oromoo walloo cafacafuuf deema uummanni kun Oromoo dhagaye. Gudeedamuu shamarran naannoo Tigraay itti raawwatame sun wallootti arguuf deemna jechuudha shamarran obboloota keenya walloo irratti. Kana shakkita. Kun shakkii tokko hin qabu abadan. Kana shakkuu hin qabdu. Duguggaa sanyii raawwatamee uummata siviilii uummata qulqulluu waan takka badii hin qabne ka qiletti guuran qiletti darban gartanii miti. Akkasitti Oromoo si darbuuf deeman qiletti Oromoo walloo guyyaa adiidhaan si fixuuf deeman. mootummaan naannoo Oromiyaadhaa jira tanaaf abadan sagaleen ta'u
dantalle raqab nama jalqaba bar bakka ganduma keessa jiruyyuu qulqulleessuu danda'ee nagaaf tasgabbii geessuu danda'eetu ka diina keessa jiru fiyyaami ummata wallootiif anaafisi nuufi isin qofti yoo sagalee taaneef malee mootummaan naannoo amara milshan amara akkuma naannoo Tigraayitti raawwatan nuratti raawwachuuf deeman jechuudha. Akkuma dheengadda Abiyyiif deeggarsa hiriira Abiyyiif deeggarsa baanii Ameerika irratti OPDO'n wayyaaneen TPLF akka balleessinetti OPDO balleessina jechuun isaaniif OPDO balleessanii dantaa jiraati. Garuu OPDO balleessinaan jiraa sun aadaa fi siyaasa Oromoo waan hin beekneef hubannoo siyaasa Oromoodhaan qabanii Oromoo waan OPDO matana jalatti si'an. Akka isaanitti Oromollee akkuma juuntaa fi TPLFin awwaalletti OPDO fi uummata Oromoo awwaalla jedhanii kaanii jiran jechuudha. Jarritu bakka hundaa wal ijaaranii bakka hundaa caasaa diriirsifatanii mootummaa Abiyyi wajjin harka wal keessa naqachuun keessaa fi alaan dantaa nuti Abiyyi waan siin jenne qofa nuu godhi. Hayyee nuun jedhe dhima giraadaawus asiin hin bahin giraadaawus jedhe. Hayyama waan nuti jenne hundan hayyami lafa walloon fudhanna kaaniif fudhanna achi naga Finfinneetti yaana ammoo ati angoo keetirraa hin buutu waardiyyaa siitaana nuti si tiksa. Hayyee agriimantii walii mallatteessanii jiran kana shakkina Oromoo obboloonni kee naannoo walloo keessatti dhumu har'a abin paartiin abinii kan naannoo amaaraa Oromiyaa keessatti bar hayyama argatee socho'aa jira bar. Maaltu si dhagama Oromoo? Biyya addi bilisummaa Oromootii fi konkaransiin federaala Oromoo filannoo keessatti ari'ame qe'eef qabeenya isaa keessatti lafaan dhuurri isaa irratti awwaalamtee irratti duula lafi dhadhaa ka geggeessuu hin dandeenye. Miseensi isaa koreen giddu galeessaa kaadhimamtoonni jalaa hidhamanii waajjirri ciraa cufamee filannoo keessaa dhiibamanii keessaa bahanii izeemaa fi biyya abin irratti filannoo geggeessuuf deemtu. Mootummaan kun mootummaa eenyuti? Mootummaa Oromooti. Never ever mootummaa Oromollee miti. Mootii Oromollee miti. Akhlaaqa sifa Oromoo qabu mootummaan kun never ever. Humanity Oromummaa isaasin humanity waan jedhamu mootummaa hin beekne. Mootummaan kun mootummaa kufe, mootummaa hin jirre, mootummaa gartee Haacaaluu ajjeesuudhaan biyyattii tasgabbeessa jedhee yaadu. Jaawariinidha jedhee OMN yoo cufe biyyattii Itoophiyaan tasgabboofti jedhee mootummaa sammuu ilmaan nafxanyaa ilmaan Minilik jaatu mootummaa ekeraa Minilik jaaratee ekeraa Minilik bishaan obaasaa kunuunsaa jiraachuu barbaadu. Mootii akkanaa fi mootummaa akkanatu biyya san mudate. Mootiin akkanaatii fi mootummaan akkanaa biyya san mudachuun gatii akkamii akka kafalchiisaa jiru sadarkaa idil addunyaatti argaa jira jechuudha. Salphina mootummaan kun keessa seene haqni Haacaaluudha. Haqni ilmaan Oromoodha. Haqni qeerroo dhiiga lafee ilmaan Oromoo jijjiiramni ilmaan Oromootiin dhufe butamuu isaa biyyattii san jijjiirama karaa sirrii dimokiraasii ta'erraa maksee biyya gartee gatii mootummaan biltsiginnaan OPDO'n Abiyyi hundiisi gatii kee sadarkaa akka fudhate jechuudha. Takka kasaaraa siyaasaa diinagdee dippiloomaasii keessaa fi ala Abiyyi murate TPLFin mudateen beeku Numberg suud jedhate. Takka mudateen beeku Abiyyin takka Mallasaa mudanne dargii yoo kanatti mudanne Hayila Sillaasee illee mudanne nama kamuu takka akkana mudateen beeku jechuudha. Giraadaawus jedhamanis kanaaf mootummaan kun mootummaa gowwaadha. Mootummaan gowwaan bakka hunda deemee manzaraa kaatee suufa isaa kaatee yaa sabaa yaa ummata Arsii yaa ummata Harargee yaa ummata Jimmaa jechuu malee hin beeku. Ummanni keenya xiqqoo dammaqina hubannoo tu'aaf dhaloonni kun hin beeka sirriitti dhaloota nu dura jiru. Kanaaf ummanni Oromoodhaa ummata obboloota keenya walloo Abiyyi duguggaa sanyii irratti raawwachuuf deemu kana sagalee ta'uudhaan isaan kana diinagdeedhaan hamileedhaan leeccalloo waan hundaan gargaarree cinaa dhaabbachuun sagalee isaanii ta'uun isaanii falmuun bakka hundatti barbaachisaadha jechuun barbaada. Tokko kana lammata ammoo coomsi kun gufatee jira kararraa maqee jira biyyattiin balaa keessaa bahuu hin dandeenye keessa seentee jirti. Abadan kaadiree biltsiginnaa PP holola isiin oftu isa addunyaan hundi mootummaan
mootummaa nama mootummaa Biraasiis jechuun Beeljiyeem gamtaan Awurooppaa maal jechaa jira waliigalteen biyyoolessaa biyya sana geggeeffamuu qaban haasawa maraaraan fa'aa waggaa meeqa kadhachaa turan godhamuu qaban gamtaan Awurooppaa mallaqa irraa dhaaba United Nations Joe Biden manni UN mootummaa warri qabni UN akka mootummaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhatu waraanni akka Afgaanistaan seene Itoophiyaa akka seenuuf Biden gaafii gaafata kaayoon isaanii maali abiyyi qofaa miti beeka naqas kaanseriin guddaan gaafa Afrikaa jeequ Isaayyaas Afwerqii akka ta'e hin beekan shimbira tokkoon dhagaa tokkoon shimbira lama jechuudha abiyyi fi Isaayyaas gaafa Afrikaa irraa yoo badan gaafa Afrikaa tasgabbii nagaya argatee ummanni nagaan jiraate jechuudha gabaasa seenanni guyyaa kaleessa baasee argaa jirtan waan nama naasisu waan nama sodaachisu waan nama rifachiisu shamarran irratti akkasitti gocha akkasiis waraanni shaabiyaa uffata Itoophiyaa uffatee milishaan amara ilma dubartiin haadha teenna obboleettii teenna haadha warraa kenna ilma namarratti gocha akkasii raawwachuun gocha gara jabinaa gocha shuukanneessaa gocha mirga namoomaati keessatti hin ilaalamne mootummaan raawwatu mootummaan biyyattii to'achuu dadhabe mootummaan caasaa biyyattii to'achuu dadhabe mootummaan waraana biyya isaa ittiin tiksuu qabne mootummaa biyya amma bara mootummoonni UN yoo seenanii waraana shaabiyaa kachii baasan taate waraanni biyyi caasaan diigamee jira caasaan raayyaa ittisa biyya Itoophiyaadhaa hin jiru amanaa kana diinagdeen Itoophiyaadhaa hin jiru zeero wanni hunduu walli baankii wanni silaa diinagdee jedhame hundi mallaqni biyya irraa dhaabbatee jira dhagaa nyaata dhagaa liqimsa waraana dhagaa nyaachisa caasaa waraanaa makaanaayizeshiniin gurguddaan akka diigamee jira hin jiru never ever TPLF loluu hin danda'u abiyyi ganama san naannoo amaaraa laqallaqee dhufti jedhe hin beekan sirritti waraanni bilisummaa Oromoodhaa bifa nama gammachiisuun OPDO PP biltsiginnaa caala milishaa jalaa caala hidhatee jira Riippaabilikaan gaardii abiyyi boojaa jira maal ta'an Oromoo Riippaabilikaan gaardii barjuun taalitti jechine jedhu san woboon boojaa jira waraanni bilisummaa Oromoodhaa qaama hidhatee naannoo Beenishaangul keessa socho'u jira numbar ginoor jedhe jedhu kanam Beenishaangul keessa qaama socho'u jira qaamni hidhate gurguddaan kun sadiin abiyyiin daqiiqaa sekondii takkatti dabama sakaa jechuudha ammallee warri amma biyya bulchu OPDO'n diinni guddaan ummata Oromoodhaa jaratan abadan Oromoo warra hayyootan Oromoodhaa meelaala Oromoo hayyootan Oromoo uffata isaanii feekii jirre irratti dalaganii jaraa miti YouTube irra googilii keessa ummata akka namni mana hidhaa keessa jiru Dr. Shuggut Galataa ka agare ka takkaa nyaatan lagatiin Dr. Shuggut Galataa akkam ta'ee dhaabe gaafgo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa kiiloo 87 ture kiiloo 55 ijoollee waggaa 17 18 fakkaatee maal jedhana xiqqaa ta'e mootummaa akkanaati jechuudha namni sirni mootummoonni dabaranirra waan raawwatin abiyyi raawwachaa jira hayyoota meeqa nyaati gootota meeqa ajjeesaa jira nama lammii biyya isaa bar dargiin faan lafa biyyattiidhaan biyya biraatii kennanii waraana biyya biraatii fidanii lammii fi gudaachisuun uummata irratti duguu akkasii raawwatuun gocha yakka waraanaadhaa lammii isaanii irratti raawwanne waraana Ziyaad Barree waraana Suudaan galchanii kun mootummaa biyya bulchuu miti mootummaa qabalee bulchuu miti mootummaa imaammata qabne mootummaa kaayoo qabne akeeka qabne tarsiimoo qabne mootummaa pilaanii takka malee qabne namuma ofirraa ammootii jedhaa na faarsa haati xiyya gaaf xiqqaa ta'e waggaa 7 ammootiidha naan jette jedhee ofiin deemu duullaa mootummaa waa takka hin garre jaamaa akkasaatiin of marsee biyya diigaa biyya goolaa biyya nagaa dhoggee tasgabbii dhoggee maqaa biyyattii xureessee biyyattii xiqqeessee biyyattii hiyyoomsee biyyattii gaaga'ama keessa buusee mootummaa cumsa kana gufachiise maaliif waan ofii isaatiitti wareegaman kafalaniif waan qabsoo kanatti gatii ittiin kafalaniif akkanatti itti qoosan jechuudha barra mee ilaalaa giraadaa'u si deemta ijoollee fakkeenyaaf maatiin isaanii mallaqa guddaa horanii itti faajee abbaa faati isaanii mallaqa san fidan
Ojolleen jaraa ammoo takka takka waan itti faajanii fidiniif ittiin baxraaranii qabeenya san facaasanii yoo abbaan biraa dhabame akka barbaadan godhanii isaan uyyomatanii barandaa farattafan. Abiyyi qabsoo Oromoo akkas godhe. Qabsoo dhiiga ilmaan Oromootiin dhufte har'a waan wareegama ittiin kafaliniif gatii ittiin kafaliniif OPDO guutuun kalellee ergamuu turte har'allee qabsoo Oromoo fuutee diinatti kennitee isaan ergamuu barbaadan. Oromoon galata dhabe, qeerroon galata dhabe, kabaja isaan malu dhabe jechuudha. Kanaaf nuti mootummoota warroota kijibdoota akkanaa wajjin uummanni Oromoo firummaa si qabu, safuu akkanaas uummanni Oromoodhaan qabu, gootonni Oromoodhaan qaban. Kanaaf mootummaan kun mootummaa kufee uummata Oromoodha. Hayyoonni keenya ammoo nuuf jedhanii hidhamanii nuuf jedhanii miidhamuun galata guddaa saba isaanii biraa qaban. Barnoota guddaa nuukaan seenaa dhaloota dhufuuf dhaloota dhufaa darbaa hundi jaarraan dhufaa darbaa hundi jijjiiramni siyaasaa dhufaa darbaa hundi akka Maartin Luuter Kingitti akka Mahatma Gaandii akka gartee Mister Mandela fatti jawaarfaan faarfamuuf ta'an seenaan dhaloota kanaa miti dhaloonni dhufu jijjiirama fidanii jijjiiramni jaraa buutamuudhaan hidhamanii hidhaa keessatti illee qabsoo karaa nagaa geggeessuudhaan hunger strike nyaata lagatanii guyyoota 40 ol of miidhuun isaanii sun gatii sabaa san akka isaan kafalaa jiran akka ummata isaanii hin ganne akka irbuu sabaa san eegaa jiran waadaa ummataa san akka eegan odoo qaraniidhaan jiraachuu danda'an odoo abbaa fedhe caala jiraachuu danda'an saba isaaniitiif jedhanii gatii guddaa kafaluun kun dhaloonni dhufu barnoota irraa barata. Ka ammaa duuladha silaa ka ammaa waan argu ijaan qabu akka fardaa kara tokko qofa argaa. Kanaaf qeerroo fi uummanni Oromoodhaa hayyoottan teennaa galata galchaa isaan kun ammoo akka achii bahanii bakka guyyaa kaleessa karaa irraa maqdisanitti akka isaan deebi'aniif uummanni Oromoo isaa wajjin falmee isaa wajjin hiriiruudhaan ammallee bakka kaleetti akka deebi'uuf keessaa fi alaan qabsoo isa dhumaa uummanni Oromoodhaa geggeessuu qaba. Qabsoon uummanni Oromoo geggeessu waa takkatti maali uummanni Oromoo bakka jiru waan dandeettuun falmi akka qophatti akka gareetti ka caasaa mootummaa keessa jirtu caasaa mootummaa diiguurratti dalagi. Ka waraana keessa jirtu illee saba keetiif quuqame saba kee ajjeesin ka saba kee ajjeesu dhayi akka Mustafatti gumaa boleeyyan keetii baasi yoo dandeette ammoo waraana bilisummaa Oromootti makame. Ilmaan Oromoodhaa booji'anii mataa keessa dhaanii akkasii surrii facaasamu. Yaa Oromoo kan arguu caala du'a filanna du'a. Haa caaluun ka du'e hubbaafate jedhe. Ilma Oromoo tokko kabajaadhaan ilmi namaa tokko booji'ame seera idil addunyaatti kunuunsa isaa malu godhameefi namni sun deebifamuu qaba. Harka kennate booji'amee jira. Nama boojitee harka duubatti shiboodhaan hiitee maala nana geessinaa osoo jedhee inni iyyatu. Balau gidaloo jedhee mataa keessa du'u rasaasaan akkasii dhahee surrii facaasa. Oromummaa gochi gara jabinaa kana caalu hin jiru jechuudha. Kanaaf ummata keenya wallootiif illee sagalee ta'a qabsoo Oromoo karaa kamiinuu deemtu kabaalellee kaboolellee hundayyuu deeggara hunda karaa dandeenyuun gahee keenya baannee ummanni Oromoo biyya alaa jirus silaa duruu jaarsa qabnaa caasaa qabnaa akkuma jirutti ammoo obboloota keenyaaf humna waan dandeenyu sagalee ta'uu dinagdeedhaan isaan gargaaru dippiloomaasii hariiroo mootummoonni addunyaa isaarra dhiibbaa godhan kana itti jabeessuu hiriira baanee isaaniif sagalee ta'uu waajjiraalee gurguddatti xalaa galfachuudhaan hidhamtoota siyaasaatiif qeerroo Oromoo warra jumlaa hidhamaa jiru ajjeefamaa jiru gudeedamaa jiru hundaaf sagalee ta'uu qabna. Obboloota keenya walloo irratti gocha raawwatamu qabu jala buunee hordofna. Yakka waraanatti mootummaan kun himatamee jira mootummaan kun abdii kutee jira jarri tun ammoo biyya gooluudhaaf deemti namichi jara malee nama biraan dhaga'u akkasi qoba qabaadha kanuma jechuu barbaada. Galatooma ulfaadha naa jiraadha isin jechuu barbaada. Sirba Kadir Mortuu sinnaafani inni beeka kana booda deemte kana garaadhaa usi malee sirba Kadir Mortuu kana quufuu dadhabee dhageeffadhee quufuu dadhabee. Rampatamu miti kero ko palatinu volte jajabenu falmatu sadau rampatamu miti waboko palatinu volte kulkulu
Sojutu ya jolle biyya koo nyaate abiyyi nyaate Oromoo. Artistoota sabaalan jechuun akkana mala. Andame gumaa kee waan baasuun waboo koo bilisummaa malee qeerroo koo walabummaa malee. Bule Oromoo bakka sanii arralee sababoo jiraadhu borullee. Jachiko gocha keeni fitnaatu waboo koo galatoomii malee qeerroo koo galatoomii malee harree koo galatoomii malee waboo koo galatoomii malee galatoomii malee qeerroo koo galatoomii malee. Artisti jechuun artistii saba akkanaati. Walitti dhufnaa waan hin bariine seete hin bari'e. Kilash fanne falmachuudha. Artistoota sabaa Kadir martuu baay'ee galatoomfanna. Artistiin akkanadha kan maallaqa yuutuubiin hin sirbine kakaaree 500 Oromummaa isaan jijjiire. Galatarraanfatamuu miti qeerroo koo kanatiyyuu qolle qulqulluu mirga koo falmatu dhiigni kee bilisummaa ta'u. Galatarraanfatamuu miti qeerroo koo kanatiyyuu qolle qulqulluu ta'e osoo jirtu yaa ijoollee biyya koo si nyaate. Bilisummaa malee bule Oromoo harralee sababoo jiraadhu borullee. Jachiko gocha keeni kitaatu waboo galatoomii malee qeerroo koo galatoomii malee galatoomii malee qeerroo koo galatoomii malee. Galatoomii malee waboo koo galatoomii malee. Sirba warraaqsaati kun sirba qabsooti. Sirba kana. Mirga koo falmattee miidhagni waasu baastee yaaduu koontumaa qabsoodhaan tumtee shakkii tokko qabu waan na sodaachisaa. Harkoonni gabrummaattis qabsoon cabaamtuu nanaatti. Sirba warraaqsaa jechuun sirba akkanaati laa. Magala senne jirama magala ya jawelo na jechumbe bagamatu konne kobesa ya jawar koina na jechumbe onne kobesa silas kochuda kilash fanne falmachuda ga. Agana waliin jenneen gaa bal'inaanis walitti deebina jechuudha. Artistii qabsaa falma mirga namoomaatiin beekamu kan saba isaatiif dhaabbatu kan dantaa sabaa tiksu kan kaaree 500tiif oromummaa isaatiif saba isaan gurgurre artistii Kadir Martuu onni irraa galatoonfachuu barbaada. Jabaadhaa artistoonni sabaa
qabsoo warraaqsa sirboota qabsoo warraaqsa kana itti guddaa ummata keessan kakaasaa hubannoo kennaa fi dammaqsaa xiiqii keessa galchaa ummata keessan sabni keessan akka dammaqee ka'ee falmatee mirga isaatii fi gaafii qabu hunda akka deeffatuuf qabsoodhuma bakka itti godhuudhaaf ummanni Oromoodhaa yeroo kamuu caala tokkummaadhaan ka'ee kan falmatu amma jabaadhaa isin jechuu barbaada galatoomaa naa jiraadhaa yaa ilmaan Oromoo yaa ilmaan ayyaa isin jedha nagaatti.